Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saaqzeen hundi keessan akkam jirtan fayyaa keessanii har'ammoo waan addaatiin dhufneetti jirra siyaasa keessaa baanee bashannanuudhaa shaashaachuudhaaf dhufneetti jirra. Egaa akkuma beekamu artiin Oromoo sillee qabsoo Oromoo keessaallee isa tokko jechuudha. Kanaaf sirbii bareedaan tokko har'a kan gadhiifamee jira. Sirba weellisaa beekamaaf jaalatamaa Abbaa Walaloo fi Yeedaloo akkasumas Abbaa Sagalee Kiilolee Abbabaa Dhugaasaatiin inaaftuu kan jedhu gadhiifamee jira. Sirbi sun YouTube isaa jalatti gadhiifamee sirbi sun maal akka fakkaatu qabiyyeen isaa Walaloo fi Yeedaloon isaa akkasumas kiliippiin isaallee akkamitti akka hojjetamu achi keessatti maakii Oromoo ga'umsa siin agarsiifte dubbii keenya irratti TikTokii hin tuffatina. Achi keessatti TikTokii irratti jechuudha soshaalii keessan TikTokii irratti akshiniiwwan sirboottan namaas haa ta'u diraamaallee haa ta'u achirratti akshinii addaa gaafa agarsiisan carraan akka kanaasniif uumamuu ni danda'a. Kanaafuu warri TikTok qabdan bareechaatti fayyadamaa jechuun barbaada. Maakiin ga'umsasii achirratti kan agarsiistedha. Mee sirbichi maal akka fakkaatu waliin haa ilaallu. Hanga xumura keenya sagantaa keenyatti nu waliin tura. Warri maatii kiyyan taate subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa like share gochuudhaan nu bira dhaabbadhas ni jenna. Gara sagantaa keenyatti ce'e. Egaan daawwattoota keenya gamanumaan gara sirbichaatti isin dabarsinaa. Sirbichi Walaloo fi Yeedaloon isaa maal akka fakkaatuu fi kiliippiin isaallee akkamitti akka hojjetame waliin daawwannaa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerreera. Abbabaa Dhugaasaa. Walaloo fi Yeedaloo Muhammadii namoo shaggooyyee barreessuudhaan beekamu kanneen. Durbee marbaan kaaloo ayyaa sabboontu seeteen sarbuu bareedaa fi kootu. Durbee marbaan kaaloo ayyaa sabboontu seeteen sarbuu bareedaa fi kootu. Mariyyuu bee naannoo yee koona sirbee shaggooyyee. Mariyyuu bee naannoo yee. Egaa akkuman isinitti himaa ture moodelii taatee kan hojjette aktiivistii beekamtuudhaa fi akkasumas tiiktokara beekamtuu Maakii Orooti akshinii addaatiin kan hojjettedha. Sirba yeroo jalqabaaf hojjetteen fakkaatu muuxannoo waan qabduuf tiiktokii irratti sirboota namaa duukaa sirbuun hangam akshiniin sun akka inni fakkaatu nama tajaajila jechuudha. Asirratti haala gaariidhaan hojjette. Koona sirbee shaggooyyee. Egaa sirba kana kan qindeessee weellisaadhaa fi qindeessaa beekamaa Oromoon qabdu Dinqisaa Dabalaati. Dinqisaan akkuma beekamu sirba isaa Caaltuu Kumaayii kan jedhu gadhiisee baay'ee qilleensa to'ateetti jira. Kan qindeesse haala gaariidhaan isa jechuudha. Egaa shubbistoonni gameeyyiiniif akkasumas illee shubbistoonni dhaloonni qubee daayirektaris akka inni bakka inni itti filatee hojjete yeroo ammaa kana keessa sirba afaan Oromoo bakka filatanii hojjechuun baay'ee ni rakkisa. Haala gaariidhaan hojjetame jechuudha sirbi kuni.
Egaa akshiniin maakina achirratti agarsiisaa jirtu waan moodeelii sirboottan hedduu hojjette fakkaatti haala gaariidhaan hojjette dhugaa dubbachuudhaaf taana. Egaa shamarran kan keenya hireen akka kanaa akka isin hin baane warri TikTok qabdan warri social media qabdanu sirboottan nama akka kanatti hojjedhaati gaafa akshiniin keessan bareedaa dhufee jedhe gara waan gurguddaa kilippii afaan Oromoo hojjechuutti nama ceesisa jechuudha. Asgodu morma waydaniye wayadiye sirbinati dede bisen sirba sitti bule antala moronditi mariyube marturasi nano ye sirbinati marikule marturasi madiye sirbinati bule ye sirbinati ajaba sirbinati Sirbinati, 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 Sirbinati. Sabonto, sitten serbu bare eda figotto. Dorbe marbancalo ya sabonto, sitten serbu bare eda figotto. Mario benano ye kona serbe shakoye. Mario benano ye kona serbe shakoye. Afshirnu si jirra, egere biyya ijarra. Afshirnu si jirra, egere biyya ijarra. Walumaan keessani warra. Afshirnu si jirra, 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 afshirnu si jirra. Wow. Egaa sirbee Abbabaa Dhugaasaa kana fakkaataa. Sirba haala nama toluudhaaf kilipiin isaa akka addaatti hojjetamedha. Akka itti bashannantaniif bohaartan abdii guddaa qabna. YouTube isaa jalatti gadhiifame waan ta'eef YouTube isaa deemaa subscribe godhaa akkasumas immoo views isaa fi like godhaa fi share godhaa fi miidiyaa qabdan hundatti. Egaa sagantaan keenya har'aa kanumaan goolabameet jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra.